آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تكيني كبجمو. أكم جرتو نقالة يوتيوبي رتتشي ترانسفرنا تهوري دي. إما شمر أسمر رأيي بود شير وليقونا سينا جزاكم الله خيرا. إيقا waa'in uummata keenyaa kuni waa'in rakkina hawaasa keenyaa rakkina uummata keenyaa akkuma beekamu sagaleen kun dhaga'ama miti. Sagaleen koo waan dhaga'amu natti fakkaata inshaallah. Ayyee. Dhimmi uummata keenyaa akkaataan amma uummanni keenya kun itti jiru akkaataa yaaddessaadha sagaleen ta'aa jedhanii akkuma amma YouTube irratti ittiin namoonni gariin dhaga'uu dhageessanii dhimmi uummata keenyaa kun waan bara kanaa yooma seenaan galmeesse malee yooma seenaan galmeesse jennaan dhaloonni qara'e malee kanaaf sana jedhanii himuunii wanni barri kun ittiin nuun jiru wallahi rabbi dhumti nu haa furu. Rabbi dhumti keenya nu haa furu. Buleewwan keenya uummanni mana hidhaa keessatti laal hidhamuun numa jirti. Takkaa takkitti namni yoo loon hidhe, yoo saree hidhe, yoo adurree hidhe nama qonqodhaan adabamu takkaa takkitti hin dhageenye addunyaadhuma kanarratti. Waan isin dhibu mirgi dhala namaa inni achi jirus, mirgi dhala namaa inni eessa jirus hamma yawwanaa miidiyaan gurguddaan ifaan mandara tokko keessaa bakka kanaatii dhaame jechuu gabaasaa oolu ummata waggaa tokko ga'uudhaa ka'e ummata waggaa tokko erga hidhame inni kaan waggaa tokkoof ji'a ja'a inni kaan waggaa tokkoof ji'a afur inni kaan waggaaf wayi inni kaan ji'a sagal inni kaan ji'a meeqa hidhamee hidhaa jiru kana hamma yawwanaa dhiibbaatti godhanii yookaanis biyyocha sana keessa takkaa arabni waan alana nu godhe yookaanis immoo naannoon sun Saudi Arabiyaan waan alana nu godhe addunyaan takkaa taarika irrattis argamee hin beekamu dhagaamees hin beekamu hidhamuun duruu jira azabamuunis hin jiraata ilaa uummanni kun uummanni amma hidhaa mana hidhaa jiru kana keessa jiru lola irratti hin booji'amne waraana irratti booji'ameetii miti kan inni qabamee hidhameen hawaasa keenya kabajamu uummanni amma mana hidhaa keessatti azabamaa jiru uummata of beeku ummata qonqoo dandamachuu danda'u ummata obsa qabaatee owwa biyya Saudii waan isin nama gootu mukayyafa maleeyyuu waan isin nama gootu mukayyafa wajjin waan isin nama gootu namni beeku owwa biyya sanaa keessaa ijoolleen dandamachuu dadhabdee kunoo hintalti tokko Xayyibaa kan jedhamtu reengaddaa duuteetti kan jedhu kunoo duutee haadha ilmoo lamaatii isiin kun naannoo Walloo Daawweedha jechuu faan argaa jira amma shumeesiin yeroo ammaa kana keessa shumeesii keessa uummanni keenya warri achitti dararamaa jiru isa kana jedhamees himamuu miti isa kana jedhamees lakkaa'amee wanta jedhu miti akka biyya keenyaatti biyyi keenya ofii siitiifuu kan isiin akkana jirra jiraachuu wajjiniin uummanni kun waggaa tokkoof wayii ga'eera erga ibidditti qabachuu jalqabe bakka ibiddi irraa ka'e kana sana jechuuti nuti hin beeknu bakka ibiddi sababni ka'eef maaliif jennaan duruu jiraataa dhageenye duruu itti godaanaa dhageenye duruu itti baqataa dhageenye biyya Saudii amma itti baqachuu hin jalqabne amma itti godaanuu hin jalqabne abbootii meeqa waggaa dhibbatti dhihaachuudhaa ka'u ittuma baqataatii abbootiin keenya fideenuun ga'e ayyee baqaa hiree keenya ta'e godaansaa hiree keenya ta'e inni bara kanaa isa hamma kana jedhamee haasa'amee isa uummanni silaa kana ta'aa jedhamee barreeffamee yookaanis danda'amu miti sabiyyi dubartiin daara ciniinfuurra jirtu qabamteeti ciniinfataa waan ciniinfuun nama godhu namni haadha manaa qabu hin beeka
Yookaanis namni ilmoo argatee beeku sin beeka. Dubartiin ilmoo argattee beektu hin beektu. Namni haadha manaa qabu waan inni wajjiniin ta'us hin beeka. Ciniin fuurraa fuudhamteeti. Karaatti jarwal bakka jedhamtutti intalti wayii jarwal bakka jedhamtutti karaa daariitti deessee ulmaadhuma sanaa wajjiniin utuu bishaanitti hin kennin gara jabeenya uummanni garaa nutti jabaataa jiru isa laafaa miti baraa. Ulmaa sanaa wajjiniin amma deessee kaatee achumatti akka bineensaa akka booyyee taane jechuudha. Farda taane loon taane beeyladaa taane karaa daariitti deessee kaateetti achitti offoltee namni gara laafessi fuudhee mana hidhaatiin ga'uudhaan mucaa amma dhalattee kaate jechuudha. Mee mucaan gaafa sana dhalate hamma inni turu mooji hamma inni jiraatus mooji rabbiin malee namni beeku hin jiru. Azaabni nu bara kana keessa mudanne azaabni amma uummanni keenya mudate isa gaafa Yamaniitti uummanni namni 500 ol boombiin itti darbamee achitti gubate mirgi dhala namaa warri jedhamu warri addunyaan gizee hunda warra VOS jedhaa warra maaliis jedhaa silaalaa utuu silaa amba biraati utuu silaa wanta biraati uummanni silaa biyya ofii keessatti kabajaa qabu biyya ambaattis kabajaadhuma qaba beekamaadha. Rakkoon keenya biyya kana keessatti beekamtii biyyooma namoomu mallee ati namaanuun jechuullee diddee bara kana zabana kana keessa faranji arabni namni bar namummaafu elaa yoo akka amantii ta'eesi ummata amantii qabullee hamma nama jechisiisuutti nama rakkisu tokkotti amantii qabas ummata jedhamu miti maaliif jennaani biyya kana keessatti namni wallahi isa dhugumaati nama yeroo lolaa masjidatti baqatee offolu nama yeroo lolaa bataskaanatti baqatee offolu namni yeroo lollitti ka'e bataskaanatti baqata maaliif jennaan ganda amantiiti garaanatti hin jabaatanu jedha yeroo rakkate ganda amantiidhuma fedhe haa ta'u itti baqatee offolaa bara yeroo ammaa kana keessa adabni ummanni keenya Saudi keessa itti jiramu isuma waa biraa wayinurraa kaffalataa jiran malee isa kan ilmoon namaa namarratti namni namummaa qabu namni zulmiin hojjetamaa jiru kun qofti moo lafatti hafasin ittiin fakkaatin hawaasa keenya ummata keenya kana dhagaa jirtan kan afaan kan ko dhageessan የተከበራችሁ ወንድምና እህቶች እየተናገርኩት ያለሁት በሳዑዲ እስር ቤት እየተማቀቁ ያሉት ወገኖቻችን እየተማቀቁ ያሉት እየሞቱ ያሉት ሰሞኑን የተወሰኑ አንድ 10 ሰው ስማቸውን ኤምባሲ እንደለጠፈ ያቻለው ከዛ ባሻገር ምን ያህል እንደተጎዱ የት ቦታ እንደታሰሩ የታዩና ያልታዩ በሰው እጅ የተገደሉ ምንም የተነገረ የታወቀ ነገር የለም በዚህ ላይ እመጫት አለች አሁን ገና እንደወለደች እስር ቤት እየተማቀቀች የምትገኝ እህትና ወንድሞቻችን በትናንትና ዕለት ሁለት ህፃናቶቿን ይዛ ለራሷ ለብሪካም ቃጠሎ ያለ ሙከየፍ በዛ ቃጠሎ ውስጥ ታስራ ያለችው ጠይባ የምትባል የወሎ ከሚሴ ዳዊ አካባቢ የሆነች ፎቶዋ ተለጥፈዋል እና ሞታለች ያው በአጋጣሚ ለቤተሰቧ አድርሶልን ብለውናል እንግዲህ ቤተሰቦቻቸው ይሄን ይከታተሏታል ተብሎ ይታመናል ኢንሻአላህ ያ ሐዋሳ ኬኛ ከበጀሞ አንወንን ዳምስን እንቀቡ አከሞቱማቲ ሞቱማ ዋኑ ቁጭ እንደው ተቆቀባ የኦፊሳቲ የሮማ ከነ ኬሳ ሙደማዳ የሮፊሳቲ የሮማ ከነ ኬሳ ከጅሩቲ ጅራምቲ ከኑማ ወጅኒን ዋኑ ጎዱ ቀባ ማልኒ ገሬቶ ከኑማ ኤምባሲ ሲንታይን ቤከምቲ ከነፊ hawaasa irra deemee kadhatee ummata kana farankaa keessaniin galtanii wanni jedhamu eega jiraate horii keessaniin malee an farankaa isin galchuun eega jiraate ila abdii tokko namaa kenna mootummaan sila akka mootummaatti dhaamsatti garee wahiira madee garee ummanni kun ummata kana ordofee dhaqee lakkoobsa jaraa baree ubatee dubartii nama makkataate baree isiin hidhamti amma makkataate isiin dhukkubarra jirtu amma makkataate isiin inni ajjeefame meeqa akka ta'e inni madaa'e meeqa akka ta'e jechuudha yeroo ammaa kana keessa maneedhaa keessatti kan ulee shurxaa Sacuudiitiin harkimii linaaffate maneedhaa meeqa keessa jiru jira inni shume isii inni jidduu kana dhagahamaa jiru isa waan ilmoon namaa namarratti takkaa takkitti kana hojjetu hayawaan irratti takkaa ilmoon namaa kana hojjetu zulmiin kuni imimmaan fida imimmaan immoo liqii kaffalamee hin dhumne itti argamsiisuu ta'a wallahi wabillahi imimmaan mazlumaa imimmaan warra miidhame imimmaan dabaan bu'u fuula rabbii dhaquunsaa akkatti ooluun qabu hawaasa keenya kabajamu wanta nama akka mootummaatti dhaamsa dabarfadhu garee wahii garee ummata kana hordofee ummata irraa farankaa kadhatee garee tuuta gurmeessee isin hordofaati ummata kana naagalchaa jechuun dhaamsa kan koodhaan madda hawaasa keenya mudanne eega mudanne hanga rabbiin furmaata saanuu fidutti
hanga rabbiin furmaata saanuu fidutti wanni isinii goonus wanni isiniin jennus hin jiru akka namaatti lallabuudhaan ala የተከበራችሁ ወንድምና እህቶች እኔ ለመንግስት የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ምን አለበት የተወሰኑ ቅፍለቶችን አዘጋጅተው ግሩፖችን አዘጋጅተው ከህዝብ ለምነው እነዚህን ሰዎች እስር ቤት እየተማገዱ ያሉትን በዛ ሀገር ቃጠለው በዱንያ ላይ በአዛብ እየተቃጠሉ ያሉት ወንድምና እህቶቻችን ሰው ልጅ ብቻ በመሆኑና በመሆኑ የተወሰነ ግሩፕ ተዘጋጅተው ያ ግሩፕ ሪኮግኒሽን ተሰጥቶት እውቅና ተሰጥተው እነዚህን ሰዎች የተማቀቁ ያሉትን ሰዎች ከማህበረሰቡ ከህብረተሰቡ ለምነው በመንግስት እውቅና ብቻ ነው የሚፈልገው ሰው የመንግስትን እውቅና ካገኘ ግሩፑ ህዝቡን የመለመንም እውቅና እንዲሰጠው ተደርገው ከህዝብ ለምነው እነዚህን ሰዎች ግሩፕ ወደ ሀገር የመመለስ እድል ቢፈጠር የሚል መልእክት ነው ማስተላለፈው ጥያቄ ነውና ዋን ሞት ማያደ አንምቤኩ የወነ ወንት ያደ መጅሩ እንጅራተታ akkana maatti garuu naman teesisu akkinamni keenya ta'e elaa ijoolleen asii achi baate kuni ijoollee haadhaaf abbaatti mana ijaarte ijoollee haadhaaf abbaatti qoonqoo xaafii bitaafii turte namni adda inni galaa jiru nileen gaddaa saamu nama 350 360 300 ammana jedha namni mana hidhaa jiru kuma dhibbaan lakkaa'ama yeroo ammaa kana keessa jechuudha kuma dhibbaan lakkaa'ama amma bilbilaan namni baay'een dubbisaan oole bilbilaan warran dubbisaa oole hundi isaaniitu elaa baharitti illee tu nama gatanii gaariidhaan kana taanii arguu irraa jedhu warishu meesii keessaa silaamu kayyafniin kajeelamu qoonqoollee namni qoonqoodhaan nama adabaa jara keenya takkaa qoonqoodhaan nama adabame nagarreenu kana biratti haadha hoosifattu jirti ulfa da'uu kaatu jirti kana biratti dadhabduu jirti abbaa mashaayika jaarsa manguddoo faa fidanii azaaba sana keessatti hidhamanii jiru guyyaa dheengaddaa namni meeqa maraatee jechuudha kanamma ila haadhaaf ilmoo bakka tidhani hidhaan gara qabaabar hidhaan akkaataa qabaabar gaayaa ummata biyya kanaa tuffachuu jechuudha ummata tuffatamaa ta'uusaa namni sin horduuf hin jiru akka waan jedhanii sin akka beeylada የምናገር ዕቃ jennaan bar duri garbi biyya kanaa yeroo biyya sanatti gurguramu meeshaa dubbatu jedhamee gurgurama dur zabana durii sana keessa jechuudha zabana garbi addunyaa irratti nagadamu garba meeshaa dubbatu illee namni nyaataan hin adabu garba ofii nyaataan hin adabu takkaata kitti ibiddaan isin adabu azzabees hin adabu yakka maalii hojjannee kana hunda mudannee yakka maaliiti wanni kana hunda nu mudachiise egaa rabbiin furmaata isaasiniif afidu waa tokko wanni embaasiin dadhabe wayiis waa tokko hin dhagahu kanarra geenyerra wanni jedhames tokko si akka hawaasaatti miidiyaatti tarii waan gadi bayeen aasaamne wa'ii jira nu hin beeynu ammoo biyyaa gubate maal seenaa dhumti keenya bor maal isin galmeessa yaa ummatanaan taarikii dhumti keenya bor gaafa sana maaluma nuun jechuu ta'a dhaloonni keenya abbootiin keenya akkamumatti ummata kana hunda mana hidhaa keessatti kana hunda azabamu kana hunda seenaadha hin dhokatu galmeeffamuuf ta'a waan ta'eef maaluma nuun jechuu teessi dhaloonni maaluma nuun jechuu teessi ila namni takkaata kitii nama lola irratti boojii illee bar boojuun islaama keessatti yeroo qabamu bar namni hidhaa yeroo hiitanu akka gaariitti hidhaa qabaa gaarii qabaa jechuutu jira biyyichi sun maqaadhaaf illee ta'u duraan biyyuma islaamaati akka amantiittis du'aata ulamaa biyya sanaa takka iyyuu sin dhageenye ishii tole kan biyya kana abbootiin amantaa biyya kana hoo ila amantaan biyya kana jiru amantaa protestantii jira amantaa islaamaa jira amantaa protestantii jira amantaa ortodoksii jira amantaa waaqeffataa jira akka abbaa amantaatti illee majlisni ni jedhamu silaa ummanni islaamaa warri Itoophiyaa keessaa majlisan qabnu silaa ummata majlisatu iyyuu biyya islaamaa kanaan bakka namaa bu'ee anatu bakka keessanii jedhee roorroo ummatarra ga'u rakkoo biyya sana ga'u akka abbaatti akka dirqama amantiitti silaa majlisan namaa hordof majlisni inni kan keenya takkaanuuf hin kaa'amne nurra kaa'ame malee hamma addaatti tokkitti oromiyaan engadaa siifachi sosochootu kana qofittiin ilaalina taarikatti egaa gaafa Haji Muhammad Sani Habib addunyaa kanarraa galanuuti ummata nurra kaa'amu malee ummata nun kaa'ame miti takkaata kitti argineen beeynu jechuudha waan itti jiramu isinittiin himu miidiyaan galmeessaa ba'ee sooshaal miidiyaan dubbataa ba'ee silaa majlisatu sa'aatii kana mootummaa sin eegu lolarra jirtaati rakkoorra jirta waan akkanarra jirta anatu sirraa dhaabbata jedhee majlisni garee wayii ramadee beekamtii mootummaa biraa gaafatee waan nammaa haasa'aa jiru kan ofii isaatii itti dhammamee rakkatee majlisa gaafatee silaa socho'aa ture hin taane wanni kana
إشي برمال مجنة أمنتي أمتا كان واي أمنتي تمنا أمتا أزابك ستي أرجع من هيدا ستي أزاب ماجرو من كيسا غفورة ميكوشينا ربا كيسا إسا جرينيا ما دفق أو فيلو لافته بيجتي من يجرچو لاف جتشي دين كان ما كيسا وجتاجر تيمي تيما دين كيسا إسا كوان بكا غاري دا فورمتي أتي فورمتي مو أزابني كنون دي إرتي لك أبو جتشوني والله نملا لسا نمسو كنسا قلبينس نمن دندؤ كينيا كان ربها دبتو جتشو وجنين لمرتي ورهيد أميجر هندسا الموناماتي فدو إسلامة أمانتينيسا فدو وام فدتا الموناماتي بر نمني حيوانا هيدا أكمل لهيديو اتقافتما إيغا كان مدني إيغا سغلي إسيني تانا تيني للبو سلان ددمنو يو إني بوال لدبلي تيني إسيني للبو وكا تريفنون قمنو وننو تسينين جنون جرو ربهم تسينا باسو ملي والله ربهم تسينا باسو Akkuman durawwaati qorraasa yeroo rifamne sattuu qooda keenya ta'e ummata rakkate biyya isaarra ba'e dhageessa waan dhihooyamanitti ta'e ummanni guuramee gaidhamee ka'e. Egaa roorrifamni qooda keenya gumaata keenya eega ta'e hawaasa keenya rabbi sabrii isiniif kennu. Wanni jedhuun bakkuma citteen dhiigni nu laalessa namaa namoomni nu laalessa isinii mana keessaa deemtanii nu hir'isa. Dhabamuun keessan quuqamuun keessan rakkachuun keessan nu hir'isa nama isiniif hir'atu rabbi isiniif habuusu isiniin jecha dhaamsiyaan maayirratti ammoo deebi'ee dhaammadhu mootummaan akka inni garee wahii ramadee yeroodhuma ittiin qabu waan kanatti yeroodhuma ittiin qabu isin gareen kun waan kana deemaa jedhee kallattii majlisaatiin haa ta'u kallattii manguddootiin haa ta'u kallattii daldaldootaatiin haa ta'u garee wayii ijaaree garee hawaasarraa kadhattee ummata kana nama hamma kana kan xiyyaaraa kaffaltee deebisuu dandeessu kanan dhaammadha. Egaa ummata bal'aa rakkoo ummataa ta'urraa nama kuma 900 mana dhaggeeffataa jiraachuun dhugumaan rakkoo kana hawaasni hundinuu rakkataa jira jechuudha. Sheer godhaa waliin gaa ergaan kana iyyi keessan iyya keessan laalaan keessan laalaa keessan isin achi owwitanii rafiitii dhabuun asii qabbana keessa teenyee rafiitii nuu kennuu dide. Asiis teenyus nus qabbanatti keessa teenyee aara galfachuu hin dandeenye. Nyaanneef beela ba'uu hin dandeenye isinii akka sanatti jiru hin dhageenya ka guyyaa guyyaan rakkoo keessan dhageenya guyyaa guyyaan dhiibbaa keessan dhageenya guyyaa guyyaan waan isinii goonu lallabuu ittiidhuma kana malee waan isinii goonuu hin qabnu. Iyyuttiidhuma kana malee waan isinii goonuu hin qabnu. Rabbiin inni waan namaa gochuu danda'u hikmaa isaatiin quduraa isaatiin silaamuu danneerraa beeytanii tarii akka nu laalannee kaanee gaafa galle laalaa kana tarii biyyatti qabbaneeffannuuf tarii azamni kun nutti jira ammoo akka yakka keenyaa ta'u wajjiniin ummatni keenya kan biyya adda addaa jirtan soomuudhaan sadaqaa hamma danda'ametti sadaqaanii jechuudhaan balaa kana akka rabbi isa biyya keessaas isa hawaasa keenya bakka inni dhaqe hundatti jala deemu kanas akka rabbi ummata keenya irraa fuudhuun kabajaadhaan dhaamsa kiyya isinitti dhaammadha. Hawaasa keenya kabajamoo hawaasa keenya rakkato hawaasa keenya godaana hawaasa keenya baqata hawaasa keenya baqatee wama hundaanu yoo akka silaa ta'amuu hin qabne akka silaa ta'uu qabu ta'uu dadhabee akka silaa ta'amuu hin qabne martisaatu. Hawaasni keenya kuni akka sila namni silaa bar waan silaa achitti barbaadu ma silaa biyya keessa argata bar waanuma mana biyyatti dhabne ala barbaannaa fi dhayne qoonqoo barbaaddachuudhaaf jecha wallahi biyya ambaa keessa deemna malee rabbiin qubsuma nu haa tolchu rabbiin galgala keenya nu jalaan balleessini hawaasa keenya warra achitti lubbuu ofii dhabe yaa ahli ربي صبري سني فكنو أواسا كينيا وراجي تدو ماجرو مربي رحمة قد في إجرامتاتنا لال عذاب بيجلا ما ربيني ومتا كينيا نمسيسن إيجا كانت على وننجلو نركا ببده ونهنجرو أواسا كينيا ففتاسا ولينغا رورون كيسا نيكودني رورو مكودتشو سلاو رورو كودتشو ندبامو waan isinii goonummoo hin qabnu kana achitti waan isinii taanullee hin qabnu kana achitti silaa utuu beekamtii qabaannellee akkatti kadhannus beeyna akkatti waan silaa godhamus wallaalleeti miti beekamtii waa tokko ramadamee yookaanis garee wahii waamee mari'atee wanni jedhamu tokkolleen hin jiru
وإن كيسني رب ما ندبو ربني موانسا ابن سنين ابني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتوا وندمنا يتوج እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ህይወታቸውን ላጡ ለቤት ዘመዶቻቸው አላህ ትግስቱን ሰብሩን ይስጣቸው ይያለን ለሞቱት ወንድሞቻችንና አይቶቻችን እዛ እየተቀበሩ ወይ ያልተቀበሩ በሰው እጅ ነው ያሉት እህትና ወንድሞቻችንን አላህ በሁለት ሀገር አዛብ በኔ ማዕሲያ ምክንያት በኔ ጥፋት ምክንያት እየተቀጡ ያሉት ወንድሞቻችን አላህ በአይን الرحማ ይመለከታቸው ይያልኩኝ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ የካ አመደንዳ መተኮቲ ወሪ ቢያደዳጅሩ የከራው ፌጉዳን ኸይሪት ጅጅረቹዳን ሞ ቢራድ አበኑ የከራው ፌጉን ሁምና የከራው ፌጉን አቺና ማላፊሳ የከራው ፌጉን ጅዱ ከኛ ጅዱ ረቢቲ ዋቀጀቻ كناف أمرن دامي تقول أفاني نتو هركانة تو ميلا نتو يادا نتو يكرر أوف كابود أني مومي مهاجر جارو يكو مرة أوف كابني تو مومي ما وانجل ولا ليتني يكو مرة أوف كابون هم نونا ما تا وان تيف ورئيس الموزل لما جرنو والله أكذل لما نتنف وني ترى ديمتي تكاتا كتي الكنر إيش نرجع تانكوني أكدو كني تاي أفهم بيكو بريون ساكتا فنقب وني بريون ساكتا فنقب أكتن تيه كانت تنفو ربين بري سانو فددفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يونجي تكيسة تدوغو غوريجرا دي أنا في شيطان الرأي يوني مو وانغاري دبت لجرا دي مو فمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته